waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Ani akkuma beektan raajii Taarikuu Shifarraadha. Hundeessaaf abbaa mul'ata waldaa Lattoofra Waaqayyooti. Har'a sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaallaa. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaatii ergaa Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 14 kaaseen dubbisaa akka kana jedha. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota xaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taane. Kana mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataanuuf ta'ee gara Kiristoos ittiin guddannaa. Ameen. Kutaa kana keessatti kan ilaalu Phaawulos yeroo itti saba kanaaf ergaa isaa ergutti ani hojjetaan Kiristoos hojii wangeelaatiif hidhamee kanan jiru. Waamicha natti kenname kana keessatti eeggannoodhaaf wanta waamicha keessaniif isinirraa eeggamu akka gootaniif ergaa gorsaa isiniif erguu gooti. Jaalala obsa akka qabaattan gara laafummaa garraamummaa keessa keessan akka jiraatu isin gorsuu gooti jedhee yeroo inni saba kanaaf ergu argina. Akka ijoo dubbiitti kutaa kana gara Kiristoositti guddachuu kan jedhu mata-duree fudheen dubbachuu barbaada. Gara Kiristoositti qaamolee nu guddisan yeroo ilaallu akka dubbii kana keessatti barreeffamee jirutti akka ta'utti waamicha isaaniitiif akka jiraataniif ulaagaalee waamichaaf akka ta'utti nama jiraachisan isaan kana kakkaa'eef yeroo inni saba kanaaf ergaa ergu argina Phaawulos. Phaawulos waamicha isaatiif akkamitti akka inni of kennee jiraatu, akkamitti akka inni of kennee deddeebi'u, akkamitti akka waamicha isaatiif jiraachaa akka ture gad of deebisuudhaan garraamummaadhaan hundumaan obsaan jaalalaan wal danda'uudhaan hidhaa nagaatiin akka sabi kun walii wajjin deemaniif gorsa isaa yeroo ergu argina. Kutaa kana lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa ilaalu biyya lafaa kana keessa haxxummaan wal'aansoon foonii hedduun guutamanii waan jiraniif wal'aansoon adda addaa ka'anii waan jiraniif gorsa isaa kana keessatti yeroo gorsutti Phaawulos dubbii isaa yeroo kaa'u haxxummaan keessa kan hin jirre akkasumas immoo barsiisii fakkaatee dhufu keessa kan hin jirre dhugaaf hafuuraan dhaloonni kun gara Kiristoositti akka guddataniif haxxummaa kana of keessaa hin qabne jaalala sanaan akka isaan jiraataniif yeroo inni itti saba kana gorsu argina. Yeroo inni itti saba kana gorsu dubbii gara Kiristoositti nu guddisu karaa kana kan nu qabsiisu daandileen adda addaa obsi jaalalli akkasumas immoo wal danda'uun tokkummaan keessa jiraachuu akka qabu kutaa kana keessatti ciminaan ka'a Phaawulos. Hamma obsi jaalalli wal danda'uun tokkummaan bu'aan dhaqnaa inni nuni Kiristoosiin ijaaruudhaaf Kiristoosiin lallabuudhaaf goonu sun hamma waliin galletti gara Kiristoositti guddachuun akka hin danda'amne. Gara Kiristoositti guddachuun akka hin danda'amne sagalee waaqayyoo keessatti nuuf ifee jira jechuudha. Kennaa adda addaa Kiristoos biraa fudhannee jirran kennaa adda addaa inni kaan raajummaa, inni kaan lallaba, inni kaan barsiisa kallattii adda addaatti tikseen waldaa kiristaanaa keessatti kennaa adda addaatu nuuf kennamee jira. Kennaa keenya sanatti kan nu ittiin jiraachuu dandeenyu laayinii sana eegganneetudha jechuudha. Obsi keessa keenya jiraachuu qaba, jaalalli keessa keenya jiraachuu qaba, amantiin keessa keenya jiraachuu qaba. Laayinii sana eeguudhaan gara Kiristoositti guddachuu kan dandeenyu. Waaqayyoo hunduma keenyaaf kennaa adda addaatti nuuf kenna. Kennaan nuuf kenname kun kaanii fi qulqulleessuu, kaaniif barsiisa, kaaniif raajummaa, kaaniif immoo tiksee godhee kenneef. Akkuma amma qaamoleen nuni ofirraa qabnu miilli, harki, iji, gurri akkuma walii galanii miilli kun yeroo socho'u harki gargaaree waa tokko tarkaanfatuuf harki iddoo miilli ga'uu hin dandeenye hin ga'a, miilli iddoo harki ga'uu hin dandeenye hin ga'a, iji immoo
iddoo jarri kun hojjechuu hin dandeenye argeefiitu gabaasa godhaaf jechuudha. Mentaalii sammuun kun immoo yaadee waan hunduma isaa qindeesseefiitu akkuma tokko ta'anii hojii qaama tokkoof hojjetan kennaawwan gooftaa biraa arganne kun hundumti isaanii waliin ta'aniitu dhaqna waldaa kiristiyaanaa yookiis immoo mataa waldaa kiristiyaanaas ta'e Kiristoosiin tajaajilu jechuudha. Kennaawwan nuuf kennaman kun toora ittiin Kiristoositti guddachuun nurra jiraatu sana nutti agarsiisu. Isa nutti agarsiisu. Kennaawwan kun wal dhiitutu hin taane walii galanii tokkummaadhaan, jaalalaan, obsaan, wal danda'uudhaan qaama isa mataa isaanii ta'e Kiristoosiin hojjetu, Kiristoosiif hojjetu jechuudha. Kiristoosiif dhaabatu jechuudha. Isa kanaafi gara Kiristoositti wantoonni nu guddisan maali jennee gaafa ilaallu tokko tokkummaa'uu, wal ta'uu, jaalala, obsa wantoonni gara Kiristoositti nu guddisan. Kiristoositti dhaloonni amma nuyi keessa jirru yaada adda addaa keessatti gaafa ilaallu dhalooti kun gara Kiristoositti guddataa jira gaafa jennu there is no love, there is no trinity, wal ta'uun tokkummaa'uun hin jiru. Walitti dhufeenyi dhaloota kanaadhaaf ta'eera, jaalalli booji'ameera. Guddinni imalli nu ittiin ganama manaa kaane silaati imalli keenya gara Kiristoositti guddanne jireenya qajeelonni jiraatan tokko jiraachuudhaaf gara lafa kanaatti dhufu. Garuu sun nurraa rukutameetu isa tokko ol kaafnee isa tokko gabbuusuudhaan, isa tokko kabajnee isa tokko salphisuudhaan, isa tokko ofitti qabnee isa tokko ofirraa dhiibuudhaan kallattii ittiin gara Kiristoositti guddannu irraa wal kaachisuutti dhiyaate dhaloonni. Kiristoositti guddachuu keessaatii ba'eera jechuudha. Sammuun dhaloota baay'ee inni kaan beekuma sammuutti kan hirkate, inni kaan ogummaa yaada isaatti kan hirkate, inni kaan ani jira kan jedhutti kan baay'atuu fi akkasumas dhaloonni nuyi keessa gallee jirru kun dhaloota eenyummaa isaa ganee akka ta'e ilaaluun hin danda'amu. Maaliif jaalalli dhaloota kanaa booji'ameera. Nun representative goonee qaamni nuyi dhufne qaama warra samii sana bakka buunee dhufne lafa kana. Isaaniin erga bakka buunee dhufne waan isaan nu ajajan ta'uufiit irra jiraata ture. Jireenyi keenya hundumtu isa afurii qulqulluu waldaa kiristiyaanaatiif kallattii kenne sana jiraachuutu nurra jiraata ture. Garuu isarraati adda baaneetu waan biyyi lafaa fi foon keenya miirri keenya nu hojjechiise faana bu'uuni guddina isa silaa gara Kiristoositti guddachuu mallu harka keenya keessaa buuseera jechuudha. Dhaloonni kun yoo ammas malatee karaa Kiristoos jireenya haaraa sana of harkaan gaachuu ni danda'a. Maal jedhe kutaa kana keessatti Phaawulos gaafa dubbatu kennaa adda addaa erga arganne jedhe, barsiisa erga arganne, lallabni erga nu dhufee, raajummaan erga nu dhufee jedhe, nu sichi ijoollee dhaana siif achi raasu miti jedha saba kanatti gaafa dubbatu. Warra dhaana siif achi raasu miti. Nuni warra asiif achi gungulaalamu miti. Barsiisaa xaarotaatiin, warra hafuura qulqulluu dhaamsanii, warra beekna jedhan sanaanii, nu warra asiif achi gungulaalamu, warra barsiisa namoota beekna jedhaniin, warra goyyomsaa of keessaa qabu sanaan, warra goyyomfamu miti nuyi. Isaaniin isin taanu. Kanaa mannaa jedhe dubbii dhugaa dubbachaa. Wanta dhugaa tokko dubbachaa jaalalaan taane gara isa mataa nu ta'e kottaa gara Kiristoositti guddannaa. Akkas jechuun wal hambeessuun, wal cabsuun, wal balleessuun badeetu tokkummoofne lallaba keenya walitti fidanne, raajummaa keenya walitti fidanne, kadhannaa keenya walitti fidanne, kennaa waldaa kiristaanaa keessatti nuuf kenname kana walitti finneetu gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti in guddanna. Haa guddannu jedha Phaawulos. Waamichi Phaawulos saba kanaaf taasisu kanadha jechuudha. Kanaafi tokkummaa keenya eeggachuudhaan jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa gara Kiristoositti guddachuu kan nuyi dandeenyu taateewwan amma kakkaasaa ture jechuudha. Gara Kiristoositti guddachuudhaaf fedha hin qabnu taanaan, sammuu keenya keessa gara Kiristoositti guddachuun hin jiru taanaan keessa isaatii maaltu booji'ame jechuudha. Jaalalli, tokkummaan, obsi, garraamummaan lafa jaalalli hin jirre garraamummaan hin jiraatu. Lafa garraamummaan hin jirre obsi hin jiraatu. Yeroo kamiyyuu caalaa ishee kana beekuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Gara Kiristoositti guddachuudhaaf immoo qaamolee kanatu nu barbaachisu. Namni taa'umsa wayii hojjetu mana mukaatti muka soofee taa'umsa hojjetu tokko luka sadiitti kaa'e, taa'umsa luka afuriin dhaabatu luka sadiitti kaa'e kun taa'umsa jechuun nama rakkisa. Kun taa'umsa jechuun nama rakkisa. Maaliifi taa'umsi tokko taa'umsa luka afuriitti erga jedhame taa'umsa kan isa jechisu luka arfan ishee qabaatee yoo ta'e malee nama hin baatu waan ta'eef. Kiristoositti guddateera abaluu kan jennu qaamolee Kiristoositti guddachuu keenya nurraa lallabsiisan
faasiliteetii sana yoo gunne jechuudha. Ulaagaa sana yoo gunne Kiristoositti guddataa jira abaluu jenna. Gara Kiristoositti guddateera. Isa Kiristoos irraa barbaadu jiraateera abaluu jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Hababaa ishee kana yoo fudhattanii ilaaltan suuqiidhaa hababaadha jennee binna nuyi kan. Suuqiidhaa hababaadha jennee binna. Garuu Kiristoos hababaatti hin beeku kan. Hababaatti hin beeku. Hababaani amaloota hababaarraa calaqqisiisan yoo agarsiise hababaadha jenna. Amaloonni hababaarraa calaqqisiisan inni chabe akka uumamaatti maal fa'i? Hababaan tokko ol guddachuu ni danda'a, dabaluu ni danda'a. Achumee ta'ee bara baraa hin taa'u jechuudha. Kun erga gaafa suuqiidhaa binneeti asuma irra taa'a jechuudha. Gaafan akkasisiniin jedhu wantumti hababaa tokko hababaa ittiin jechisiisan amaloota baalli isaa nyaata qopheessuu danda'a ta'e, jirmi isaa transfer gochuu danda'a yoo ta'e, dandeettii wanti lubbu qabeeyyiin tokko taasisu yoo taasise malee hababaa isa jechuu hin dandeenye jechuudha. Gara Kiristoositti guddataa jira abaluu kan ittiin jennu wantoota gara Kiristoositti nama guddisaa jiran keessatti yoo argame qofa amaloonni sun keessaa yoo jiraatan qofa.